أيه قالتهم أنا سمعتوا خيساني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة صدومين كمان سا. أنكي زي دو دقيقة نتكاتيو ناسو خيساواني ناسو في وامبراتي ميتي. واني أرى دبچو فدومالي. دوغان تينيا ماليف بدي. دوغان أورمو ماليف بدي. خانة يجون فكينياف. ونمان أورمون هررجي. الدنيا غماچيتي الدنيا أرار كعب دمالي نبيتني واحد دوجر وان هدو خام بيتي هنك أبنو فنوت الله نافت فكين ياف بيتنا نمني أورو دفو السلام قافت دين السلام سار رافورني تي green card دي خننيف permanent resident يجو أتشبود أنا ما خنا فورني citizen أقولني ميري ترتيبه سدين ديما والله ترتيبه خن أورو مارجع جلاتن شورة تنسيبين ما كذا ثاني سنهم نمني توكو يو غوسجلو دفانيتي أبلو غوسنجل شيء جان غوسا وليك أبيتي أمبيو أبلو غوسنجل شيء إيه نادعيا جان first step نادعيا دعيني جاني خاني ديمان أما توقف نما خنا قرطن مالف دوفه نخس مال لبه دوفه مال بللسه دوفه أما توقف إيجا قرطن بودا ولي كبام ماس غوساسن أبلو غافة دبر نادا جيسن سن أرجعن نادا برفدا جان أما توقف قرطني مي يو بدين رم ملته الموجر رابات غيرك أبى تشودي ده جانين هافي تشوا سالم ساديناي تيجو yoo badiin qabaanne immoo gara sii qabannee jaanii ka'anii deeman ammas amata lamaaf lammada qoratan ammallee eega nu keessa dhufe akkamii heeraa seera keenya fudhatee jireenyi isaa maal fakkaataa waan joo qoratan amata lama gizee fixe ammallee dhufe wali qaba ambayyoo abaluu keenya ka gaafa dabre gara naada barfattan san arra naa dhalaa jaan yoo badiin irra mul'ate gara shafii tahee jaaniin yoo badiin irratti mul'anne immoo siidhallee harkadhuu jaaniin yeroo san barcuma fidanii kaa'aniiti jaartiin nama sanii deema fuutee afaanitti dibdi ilma gudeedaa dhadhaan deengeenii miire ka guddifataa immoo deemaa meessan garagarummaan takkitti san kana jechuun maal naa dhagaya jechuun san assaayilam jechuu gaafachuu jechuu gaafiidha si dhageenya jaaniin gara naa dabarfadhaan san green card jechuu akkam fayyadamanitti naa dhalaa jechuun san immoo citizen jechuu steeppiin sadeenu nurraa fuudhamee beeka ani waan kana gaafaan biyya jiruun kitaabatti barreesse immoo yeroon as dhufee assaalama gaafadhuun arke piroosesa kana rabbiin narra gaadha hin beeku san dura asumattiin itti dhufe immoo keenyisaniin quba qaba kana caalaa ammallee like 2017 oosaan ture diisitti Profeesar Asmaroon faadhaa wal agarree Oromoon torbaan hin qabu je akkasii miti barni qabaan jeen akkamitti je gama bahaa kana qorattee hin jeen hin qoranne naan je duuba Oromoo itti maa walii galchitaa hin jeen inni naannawa Booranaa qorateeti torbaan hin qabu beekan naannawa Harargee kana immoo torbaan afurii jiraa baatii keessa torbaan afuranuu maqaa if danda'ee qabaa torbaan jechi jedhu takka lama sadii afur shan jaha torba torbaan waan marfatu torba marfatu jechuun torbaan achirraa ka'a torbaan duraa dhaloota jaaniini torbaan lammeessaa addeessa jaaniini torbaan sadeessaa goobana jaanii torbaan afureessaa dukkana akkasitti afuranuu maqaa qabaan jeen an kana quban qabuu je san qofaa mitiin jeen gama Harargee kanatti yeroo lakkaawwan torbaan kun hundi guyyaan torbanuu maqaa if danda'e qaba fakkeenyaaf dhaloota jechuun torbaan duraatii torbaan duraa kun torba jennereef bito taalboojii buusan koba jireessa alkaajima wa'ina irfi jannaan torbaan duraa jaaniini torbaan lammeessaa addeessa jaaniini addeessu kun basa duraa basa boodaa carrooytaa qara salbaanaa dureetti jaanii jirti torbaan sadeessaa goobana jaanii jenni goobanaami qardaaduma kurbicha rumaasaa rawaadaa qadaadana areerii ballo baatii gideen tilakaawu edaa Harargee onde kasii ni jirti naan jee ni jirti jeen
haarettiin qorachuu qabaa jedhe wanni isin jechuun fedhe maal asirratti dhugaa fi abbaa barbaade gaa abbaatu dhugaa fi barbaade taa jechuun fedheeti leebila Oromoon dur irra turte ilaa arratti jenereeshinii keenya hin dhaqqabne ka isaan dura dabarre seenee garuu isaan dura hin dabarre arra nuti maal jechu jirra kaan Itoophiyaa faristii jee lakki hin taane Oromoo faristii jaan lakki hin taane Harargee faristii jaa leebila kana Oromoon irra kutee ture duraan maali makiinaa takka yoo ooftu dhoqqee keessa yoo seente if dura deemuu didde xiqqoo if duuba deebiftee ammaas if dura dabarsitaa mire waan akkasii takka arge kalee Oromoon namoomatti amana ani namaa jaa Oromoon osoo akkana gadi hin buusin jechuu sandinnaani isin Itoophiyaadhaaf fudhadhaa jennaan lakkii an Oromoodhaafi xiqqoo if duuba siisee jechuu makiinaa ammallee if dura deebisuu qaba nuti Afriikaadha jennaa Afriikaa faristenneeti Afriikaa faristira dabarsinee bakka dura abbootiin teenya qabatte gartee namaa kaja'u achirra deebin ani namaa sadarkaa jiru maaliif hortee ilma namaa achirraa dhufaa mire yeroo lakkaawwate ilmi namaa walitti hin galu nuu hitti olii galee achirraa adami galaa mire Oromoo jenne Oromoo haxabbooti xabboo waaqoo daadhii uttee bittee walaabuu jillicha dawaarii oofaa sharaa haad rooboo doorii xabboo mormoor maamma warar waayif dhoodaa marrii galaan waado shankar iram jeebuu battaan kanawbaan noobaan kanabiyyallaanuu nabiyyallaanuu kalamaak lamaa khayra diyarad khamak leel makleel khaanuk anu khaanush anush khashiis shiis kha adam khabiyyeeti Oromoon akkana lakkaawata sanaaf namaa jaanuti Oromoon namoo marra qabate jechuudha Oromoon reef waraqaa takka asirratti dubbise waldiddaa araara maal kajoo dhumti lolaa irra fiinxeen lolaa araara jaa Oromoon lola booda araaratti amana Oromoon habashaan lola booda balleessutti amanti kanaanaa miti kajee qorataa biyya Ingiliiz ka lola Minilikii wajjin lola gama bahaa kanarra raawwatame hundarratti hirmaate Minilikii wajjin Donald Smith jaanii isaatu jedhe Oromoon lola booda araaratti amanti Minilik lola booda balleessutti amanaa hawaasa san yoo moo'e ni balleessa jenereeshina san Oromoon immoo namni even wanni sin beeytan amma yoo namni lama wal lole irratti walitti dirmatu Oromoon yoo irratti dirmachuu dhuftellee aboo dhiisaa kaa inni namaa miijaan inni namaa miti naannoo kudhufo jaan naannoo biroo deete mutaa balaw irra wal yaaman Oromoon immoo san hin qabu inni namaa miti hija dhugaa Oromoo tanaaf bahe wanni amma jechuu fedhe maali leevilli keenya bikkiitti deemuu qabnu namaa kajoo san irra dhaquu qabna makiinaan dhoqqee keessa ta'e gadi duuba deebisaniif dura oofuus numa jirti baga deebine Oromoo faristi irratti ammoo namarratti deebi'uu qabna kan addunyaa wanni itti caalleen kalee assaayilamoo addunyaaf fannuu turte Oromoon karaa ambaree funta naa dhagayaa gara naa dabarfadhaa naa dhalaa isin hin jeessaniin jechuudha araar qaboos akka itti araara buufattu qabde Oromoon naannoo Harargee kanatti namni amma yoo nama ajjeechaan gosa sadii taseessa batteessaa fi dhima jaaniin taseessa jechuun namni lama wal lolee tokkotti yoo darbatee onni san nama biraa dhoyte tasa nama san dheemi leebila itti ilaalamuu qaba taseessaa jaaniin namni lama magaalaa waliin bahee akka nasiibaatti yoo wal lole achumatti haluun qabne jechuudha waan achitti uumamemi batteessaa jaaniin battaluma waan uumame jechuudha leebila itti ilaalamuu qaba kunis dhima jaanii namni lama wal lolee na eeggadhu jee halkan buuca qabatee takka mancaa qabatee dhokotee gartee itti qophaa'ee nama sanatti taaluuba dhimaa jaaniin kan addunyaallee arra oomisha sadeen sarara laalachuu jirti akka kunis keenyuma beeka si galte namni tokko yoo wal ajjeesallee akkaataa itti dhiiga baafatu qaba waan abbaa keetiitti siimu jira beeka waan abaabiileen ta'e qabaachuu turteen siimu jira dhiiga akkamitti baafata si galte namni tokko nama ajjeese tartiiba sadii qabaachitti illee labii khafan imimmattii fi agaajuma jaanii jira labii khafan jechuun namni tokko yeroo inni du'e horii tokko qalanii nama saniin awwaalan labii khafan jaanii san booda taaziyaa ta'an jechuudha achi booda guyyaa 15 booda loon 15 horii deemuu hin dandeenye warra nama irraa du'e saniif fidan
imimmattii jaaniin imimmaa warra sanii qoysuuf 15 kun achi booda baatii muraasatti qabataniiti loon arra dhalates akka takkaan lakkaawamaa fi 85 fidanii dhufan. Kana agaajuma jaaniin 85 agaajumaatii fi 15 imimmattii walitti meeqa? 100 gumaan nama tokko horii 100 Oromoon achirra kaayeeti. Kuni qarooma abbaan kee halee qabaachuu ture ka'aate irra quban qabne jechuudha. You have to find a lot about Oromos. Waan Oromoo hedduudhaan uu hafa jechuu fedheetu wanni irra haasa'uu qabnu. Halee Oromoon akkamitti if beekaa yoo akka Oromootti fudhanneetu akkamiin naannoo isaa beekaa. Uummanni hoo Oromoo akkamiin beekaa waan jedhu ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf an kan yaadadhu social study kutaa 7 gubbatti akka amma baasanitti jechuu gaafa anjolee achi gubba maal jaa Oromoon bishaan irraa akka dhufe barreessa. Yaada san abba bareefa barreesse barreessitoota uummata Habashaa jechuudha. Oromoonis an bishaan irraa hin dhufee jee aman. An bishaanuma irraa hin dhufee jee aman Oromoonis. Isaanis beekaati isaan negatiif godhuu fedhan. Garuu dubbiitu dubbii dhugaati dhugaa Oromoo bati. Rabbiin maal jaa Quraanatti innaa khalaqnaa min almaa'i kulla shay'in hayyin jaa. Bishaan irraa waa hunda uumne jaa. Dachii irraa uumamee ta'e dachiin tun bishaan irraa uumamti. Oromoon akkitti amanu duraan dhugeeffata Oromootti dur waaqa tokkootu ture jaa. Waaqa tokko dur ture kophaa isaa. Inni kun bishaan uume. Bishaan san walaabu ja'amaa maqaan isaa. Bishaan Waaqayyoon dura uume san. Walaabu kanaatu bakka lamatti bahee. Bishaan gubbaatii fi bishaan jalaa ta'e. Bishaan gubbaa bakka sadii beeti qoloo ittiin Oromoon samii jaan uummanni Arabaa. Qoloo fi duumessa ibsaa urjii fi kanneen waan hedduu jiru. Ta'ee hagadii kunis dachii fi bishaanitti adda bahee. Bishaan lafaa san keessaa guyyaa bita qaraa uumaan horoo jedhamtu baatee bishaan san keessaa. Horoo jechuun aadama jechuudha. Si galte bahee mil'uu waaqaatiin horoon san bakka lama bahee jaa Oromoon. Akkana dhugeeffachuu ture Oromoon. Amantii mataa isaa qaba hatti dhugeeffachuu ture. Kanaaf irra duulan uummanni qarooma isaa san jechuudha. Namooma qaba gaa. Ani namaa ja'a mire. Even amma dhiyootan on deemu jiru maali? Oromoo koo bamaadheeffataa baguddifachaa jaaniituma irratti bandiin bazzaa waan akkasitti akka jaan si galte hinaaffaadha isaa waan hin qabneef. Oromoon ilma dhukkee qaba, ilma mitii qaba, ilma guddifachaa qaba, ilma gudeedaa qaba. Si galte ilma mitii jechuun hadhaalanii firraa darbanii lafaa fuutee guddifattu jechuudha. Yoo raada baate harkitee mitii irra deemtu fuutee guddifatte ilma mitii ilma kiyya jee fudhata. Namooma beekaa. Ilma dhukkee jechuun duula ganda tokko deemanii yeroo ganda san cabsan namni ilmoo facaasee fiigaa mire ilmoo san ilmoo diinaati jee ilmoon bofaa bofa jeen ajjeesu Oromoon ilma dhukkee jee fudhee maxxanfata. Sigate ilma guddifachaa hakaree hundana tartiibatti seenan san asaalama isinii masan ha gudeedaa ha jaartii irraa dhale. Sigalte namooma akkanaa kana qabaachuu ture Oromoon. Even ilma funyooti jira. Ilma funyoo jechuu dhageessanii? The unique Oromoo keessa malee addunyaa tanatti mul'atee hin beeku. Oromoo keessa malee ilma funyoo. Ilma funyoo jechuun funyoo ni beektanii mire? Haadee jechuudha. Abbaan kiyya ana qofa yoo qabaate namni tokko dhufee ana na ajjeese. Abbaan kiyya ilma malee hafee bara. Gosatti iyyata. Gosti tan gosa gurbaa sanii yaamaniiti abaluun keessan hidda nu ciree nu haa adabamuu jaan. Adabbiin Oromoo nama nama jeesanii jeesan. Leevila saalaalanii jechuun akkaataa saalaalanii. Kana namni kun dhugaadha balleessee haa ajjeefamuu jetti gosti nama sanii gaa. Ana baaxilin ajjeesee mire. Yeroo nama kana ajjeesuuf fannisan ni fannisan. Osoo lubbuun nama sanii irraa hin baane abbaan kiyya dhaqee haada san irraa mura funyoo san. Nama san fuudhee ilma isaa godhata bakka kiyya buufata. Ati nama ilma kee ajjeese bakka ilma keetii ni buufatta. Leevila humanity Oromoon irra geesseetu san ture. Ilaa irratti ilmi namaa irra ga'uu hin dandeenye waan kana. Nama ilma kee ajjeese ilma godhachuu jechuun hanqam takka akka nama suuhanneessu agartanii leevilli Oromoo hanqas takka deemi. Haarra Oromoo xabbaab jaanii wallaala isaan beetee jibbisuuf irra uuman kanaa miti. Dhugaa Oromoo badee dhugaa haa barbaannu wanni jennuuf tanaaf. Dhugaan Oromoo haa barbaadamtu. Sirna gadaa qaba. Gadaa durallee sirna mootiitiin bulee jira. Even Queen of the Era of the Queen jaanii xalaaleedhaan bulee jira Oromoon. Dhalaa shanii bulche.
hoyyoo gotoyyee laliila sooyyee qalloo qasooyyee akkoo manooyyee jaanii dhalaa shanii bulche Oromoo wal duraa fuudhanii jechuudha sirna dhalaan bulchuutillee Oromoon qabaachuu ture abiyyilleen karuma san deemu jirana fakkaata I don't know so Oromoon qaroomaan guddaa ture Oromoon waa hundaan guddaa ture humanity first jaa Oromoon namoomatti amana nama haja nama jechuun amma anuma jennaami na maa sanbattan tuudha anuma jechuun uumaa na fakkaattu jechuun ija lamaan qaba ija lama qaba funyaan hin qabu funyaan qaba anumaa jaa hanqeef jaalatu yoo jaalate nama san namooma qabaa jennaama namarraa maal dhufe jechuun namooma agartan akkaataa uumama Oromoon itti kaayatu so wanni dhaamuu fadhu maali ani Oromoon aadaa gabbattuu qaba namni biraa akkana qabuun agarreen dhageenyaan immoo dabsanii nutti himu jiran dhugaatee nyatana barbaaduu qabna osoo wanni kiyyadeegaa hin dhumne ergaan xiqqoo takkatanii dhaamuu fadhu leevila abbootiin teenya bu'aa barnootaa jettu abbootiin teenya ni beeyti kalee gizee amma ijoollee xixiqqoo taphachiisan hibbakkaa jaaniiti manguddoon gaafatii ijoollee toora galgalaa kan oli qabanii hibboo jaa hibbakkaa waan akkanaa naa beekaa hin beekuu gizee jee maal jaaniin biyya naa kanni maaliif wallaalaan maal godhaga biyya isaa dabarsee kan naga beekoo biyya irraa fudhateeti barnoota isaa kanan deebisaa himaaf jechuudha maal ijoollee barsiisuu jira jechuudha Oromoon bu'aa barnootaa namni barate biyya qabaa hibboodhaan uummatee barsiisuu ture har'a nuti leevila sanni jirra hin jiru kalee Oromoon beekumsa qaba kalee amma reefu isin hin jeesan beekumsi kun lama tokko kadhalootaan qabdu kaan immoo barnoota beekumsaa fi barnoonni adda beekumsa gizee jennu fakkeenyaaf namni tokko abaarsa tokko jira ko Oromoon mana nama hundaa jiru kadha geessan waan beeytu wallaali hawwan maal jaan mucaa waan akkanaan gootu waan beeytu wallaali siinin ja'u jaan jala kaaya siinin ja'u durnuma jaanii waan beeytu wallaali wanni ati beeytu maal dura akka haadhatee garaa baateetti ummaa isaa baatiim daa'imni haadha baraka san booda abbaa bara adeera bara eessuman haboo ollaa baraa dhufa barnoonni duraa kanaa mire waan beeytu wallaalii waan beeytu kana wallaaltu maaliif kaan barnoota eega waan beeytu kana wayyoo itti booda amma torba akkana taate mana barnootaa si geessan achirratti akka ida'aata harkattuuf barnoota jaaniin kana immoo har'a maaltu dhufe mana barnootaa gizee deete ilmi namaa jaldeessarraa dhufe nama qaraasanii mire ansanumaan qare ilmi namaa jaldeessarraa dhufe hin dhufne yoo ta'e Oromoon immoo ilmi namaa bishaan irraa dhufee jaa kuni maali tokko barnoota jechuun katti idaattuumi tokko immoo kawnuma waan barte kanaa itti wallaalchisanii jira falfala ittiin Oromoon waan obeetu kanaa itti wallaalchisan amma nuti barnootaaf dheenee falfalmne galle jechuu bar jaldeessarraa dhufee nu barsiisan gaa das dhugaan Oromoo dhokottee wanni jennuuf kanaaf abadan dhugaan Oromoo barbaadamuu qabdi ammas nama biraarraa hin eegina nama biraarraa inuma hin eegina namuu ka viidiyoo kana ilaaluus haa ta'u ka mana taa'e ilaaluus mee manguddoo lafa bultan hooma gaafadha hooma takka isinii himan waan sanirraa waa fudhatta akkaataan itti afaan keenya uumamu akkaataan aadaan teenya hundinuu addunyaarraa adda afaan keenya addunyaarraa adda Oromoon maqaan kee eenyu jaami yoo dhufeemni maal jaa maqaan kee eenyu jool bara aboo ati maqaan keenya gostami gurbaa eenyuti jaan hin jaane wanta hin dhageenye manguddoon ammallee aboo ati gostami maqaan keenya ilma eenyuti jaan aadaaf qabnaami amantiittis maal jaa inna khalaqnakum shu'uban wa qabaa'ila litaarafu jaabar akka wal beeytanii fi jaa Oromoo maaliif si gaafata si beekuu fi mire qaroomni keenya guddaa ture eessa ture qaroomni keenya guddaa arrammoo yoo ati akkasii gaafate gosummaa qaba namni kun jaan ifiif waan hin qabneef kaayisaan ifiif booddee waan hin qabneef abbaa takka abba torban lakkaawatan abbaa sadii afur yoo lakkaawwan Oromoo dhufan seexaan noo jaarichuu firraa dhiisan hin lakkaawatan abbootii isaaniitu so dhugaa Oromootu bade dhugaan Oromoo haa barbaadamtu Oromoon kalee akka jaaramu amma namni waa'ee konvenshiina kanaa namaan na gaafate akkamiin ilaaltaa naan jaan aboo an akka nama dhuunfaatti Oromoon jaaramu ittiin gammadaan jeen akkuma fedhetti haa jaaramu maaliif namni jaarame wali fiduun laaftuudha nama faca'e immoo wali fiduun ni ulfaatti adda facaaha yoo bakka takka jiraate immoo humna ta'a waan fedhe naa jaaramu kalee Oromoon jaarraa 11ffaa 12ffaa keessa hedduu irra roorisaa lafa isaatiin irraa fudhatanii amantiin adda addaa amantiin islaamaa amantiin kiristaanaa hundi irra dhufte
eenyurra walolan oromoorra walolan oromoon qabaataa waan ta'eef lafaa fi aadaa fi amantiillee waan qabaachuu tureef isa kana jijjiiruu irratti hundinuu gahee mataa isaanii baatan yeroo kana oromummaan baddee jechuudha kana riikavar goosisuuf damdamachiisuuf jechuudha jaarraa 15ffaa oromoon walitti qabame baaleetti walitti qabame akkamtu nu wayyaa akkamitti diina kana ofirraa dhoorkuu dandeenya jaaramuun murteessuu ta'uu isin eemusuuf beeka maal godhee sulula riifti vaaliitti kanaatu oromiyaa bakka lamatti adda baasa oromiyaa tana gama bahaatii fi gama dhihaatti adda baasa bakka lamatti lamaan gamanaa fi kana ituu humbannaa fi sikkoo mandoo jaaniin sadeen gamasitti hafe sabboo goonaa kama boorana yennuun kana maccaatuu lamni kawalekkaa jiru kana raayyaa fi asaboo jaanii gama kaabaa warra jiru san shan kanatti istiraakchara lafaa qabaachuu ture akkasumatti odaas shan qabaachuu ture odaan shaniin dhageenye ituu humbanna ogaa dhufte odaa bultuum qaban sikkoo mandoo ogaa dheete odaa roobaa qaban sabbo goonaa gidee dheete boorana bira odaa gaareessaa qaban maccaa fi tuulama walakkaa jiru odaa nabee qaban raayyaa fi asaboo gidee dheete odaa makoodii jaamu qaban odaa shananiis ni qaba akkasitti lamaan gamaa fi kana maal jaan barii aantu warra gama barii aanu jechuudha warra gamaniyyuu sadeenoo maal jaan manni aduun gizee asii baatu booroon jennuuti booroo aanaa warra booroo jiru sadeen jechuudha warra barii jiru lamaanii fi warra booroo jiru sadeen booranaa fi barii aantutti jaarraa 15ffaa wal jaaree lafaarra oromiyaa jennuun tana asiin hafe jechuudha oromoon jaaramisi murteessaa yeroo dheeraa maal dhaga'u turre waldaa maccaatuu lamaa waldaa sikkoo mandoo hin dhageenye istiraakchara duraanii sani kamtu hafe jechuudha amma waldaa ituu humbannaa sabboo goonaa maccaatuu lamni jira raayyaa fi asaboo achitti deebisuun san barbaachisaadha jechuudha abbootii teenyaa qarooman nu dursu ture egaa namooma waan qabaniif isaan leevilli isaan itti ilaalan gizee hundaa'u namooma waan jiru qabdi abbootiin teenya maxxantummaa fi gartee xabbaabii fi waan uummannu hin jiru kana oromoo gonkumaa yaadeen beeku qulqulluu kanarraa namooma waan jiruuf leevila sanirratti ifaa hubannu jechuu barbaadeeti jaaramuu yeroo hunda murteessaadha yeroo hedduu wanni ka'u maali waa'ee diinagdeetii ka'a no oromoon waa sadeen nuu kufee jira diinagdee qofaa miti hawaasummaa hin jaaramne adda faca'ee jira jaaramuu qaba jechuun dhaaba siyaasaa jaaramuu qaba jechuu miti wal quba qabaachuu qaba wal hubachuu qaba jechuu gurra tokko hawa hin dhaga'u qabaachuu qaba daas jaaramuu jechuun san booda liidarshiippiitti dhufa gaa liidarshiippii isa maqaa baafatee caaseeffama godhatee akkamitti akka wal jala deemu ni beeka san manguddoo irraa fudhachuu hin deessan caaseeffama isaa ammoo katti aanu ikonomikaalii diinagdeen waan irraa haasa'uu dandeenyu miti waan karaa dheeraati bunaa fi jimaan asii dhiisii kuduraa dinnichaa fi timaatimii fi kanaahu jabuutii ergan amma moojoo irraa qaalitti irraa asallaa irraa hundarraa harargee dhiisii bakka hundarraa oromiyaa irraa dirree dhawaa dhufa kuduraan gizee bitan baadiyyaa irraa kaashii bitan daldaltoonni kan jechuudha eega qafiira dhufe booda Somaaleen dhuftee qafiira irraa fuuti maaliin fuuti liqiin achirraa eegalti fuudhanii jabuutii geessanii gurguranii maallaqa yoo fedhan ni bade jaan yoo fedhan akka fedhan jaanni maallaqa san gad deebisan lakki akkas hin goonu nuti maaliif hin daldallee jetteeti naggaadeen teenyee fi eegalte jabuutii geessu gizee dinnichaa fi timaatiin makiinaan fe'amee jabuutii dhaqe gumruuka jabuutii keessa tursiisan beekaa waraqaan maarreen dhumne dikiraasiyooniin dhumne maarreen dhumne jaaniin timaatiin fi dinnichaan guyyaa lama makiinaa keessa taa'ee jechuun bishaan baase aboo kasaarree nuti isaanuma jala dalaganne firraan dandeenyu jaan teeknikaalee hawaasa keenya torchuu godhan jechuudha lagni raamisa akkamii akka jaarame akkamitti akka diigamees ni beektan arra haa jaaramnu jira oromoon amatti 27 duruma manguddoon laga raamisettee jaartee jirti booranaa bareentuu jaanii jaaranii jiran garuu rakkinni jiru maali nuutu ifiif wal diigaa wal jaarraa hadiigus nuti maaliif dubbiin waan beetu wal laaliisanigaa if baruu qabna gaafaan an if bare obboleessi kiyyaas if bare san booda wal barreechuun lamaan an osoon if hin barre yoo isa barbaaden ta'u waan fokkottuu taate jechuudha sigalte soo if barbaaduu qabna if barbaaduuf immoo seenatti deebi'aa oromoon kalee akkam ture akkamitti if beekuu ture sigalte maalummaa oromoo kana oromoo jechuun maali gadaa jechuun maali hiikan qabu maquma akkanuma deemu hiikaa qaba hundinuu amma soomaalee yotte irraa ilmoo jechuun soomaal wayyaanee jechuun shiftaa jechuudha amma raayyaa fi asaboo qadamaa wayyaanee jaaniin tigiroonni abbootii teenya isaan irraa dhaallee jaan nuti daagamaa wayyaaneedhaaf hin jaamallee zeenaa ifaan nuti shiftaa lammeessaati shiftaan duraa isaani bara 1928 Haile Sillaaseen xiyyaaraan isaan tumeega sigaltee raayyaa fi asaboo jechuudha
even gaafat xaaliyaan dhufee xaaliyaan gizee biyya irraa deebisan abbichuu dhageessanii tulamaa kana abbichuu nagaa nagaa qarreerra marmaariini achittuu nagaa nagaa qoreensi waraanii jaan wallee keessatti abbichuun san goota xaaliyaanii wajji duuluu ture xaaliyaan deebisuuf deemuu ture Oromoo raayyaa fi asaboo immoo xaaliyaan kana jaalatanii Haile Sillaasee dha'uu turan maaliif isinii fi bulchuu qabdanii hoodhaa qawwee jee xaaliyaan dantaa isaa fadhullee isaan sossobuu ture isaanis mirga isaa argachuun isaaniif ona turte abbichuu irra ajjeesee isaan Haile Sillaasee ilma Tafarii Boqonnaan guddataati innis gamuma keenya deebi'a Mangistuu Hayilamaariyaam waldee ayyaanaati innis gamanuma dhufu ilmi Yaasuu ilma Mahammad Aliiti wallo Oromoo magal Oromootu Oromoo diigaa jaameeti maqaan ubaasan immoo reaalitiidha arra nuti ilaaluu qabna gaa dhaloonni ammaa kun akkamitti if barbaada Oromummaan kalee Oromoo jennu nama tokko yoo waan manguddoo keessa waan jiru tokko namni tokko yoo garaa qulqulluu ta'e aboo inni kun Oromoodhaan saajaan nama biraatti illee yoo ta'e barfadhu Somaalee fudhu Amaara ta'u qulqulluudha jechuu that's the meaning of Oromo qulqulluu jechuu wikka biraan qabu Oromoo ni beektanii filter godhu jechuu ormeessuu jechuun qulqulleessuu jechuu Oromoo jechuun qulqulluu jechuu that's it Gadaa jechuun akka uummanni gaafii daajane no afaan Oromooti nuuf himanii afaan Oromoo gadaa gaadii ni beektanii horii gizee aannan irraa ilman miila isaa haadaanidha ni gaadiyan gaaduu waan takka eegumsa sirna eegumsaa jechuu bar sirna gadaa ogaa jennu gaada jechuuma si galte waan definition biraa ittiin uumanii nu himanii miti kun waan abbootii teenyaati so we have to find the truth jechuu fadheeti isinit dheeradhee galatoomaa umrii gaarii qabaadha. Nama akkanaa kana fa'aa hunda qabna onnoo nama seenaa hedduu beeku jajjabeessinee